Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii kootii ijoolleen tawaayidoo biyya keessaaf ala kan jirtan hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giftii keenya dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkami yeroo kana geessan guyyaa har'aa kana mata duree haaraa barnoota koorsii bu'uuraa kutaa tokkoffaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Koorsiin kun walitti fufiinsaan waa'ee dhimma amantaa keenya irratti kan waliin barannu. Amantaa jechuun maal jechuudha kan jedhurraa kaanee namoonni waa'ee amantaa isaanii hin beekne, amantaa jechuun maal jechuu akka ta'e kan hin barre akka baraniif dabalataan immoo manni amantaa keenya kan barsiistu koorsiiwwan bu'uuraa keessumattuu iccitiiwwan utubaa shananii, iccitiiwwan torban mana kiristaanaa akkasuma manni amantaa keenya kan barsiistu koorsiiwwan hedduu chaayinaalii kan irratti waan waliin barannuuf namoota chaayinaalii kan hin beekneef sheer gootanii akka biraan geessan dhufanii sagalee Waaqayyoo akka baratan dabalata isinis laayik gochuudhaan warreen haaraa taatan immoo sabiskiraayib gootanii akka nu hordoftan dabalata immoo yeroo hunda waan asii gadhiifamu akka isin bira ga'uuf mallattoo balbalaa sana xuquudhaan ol irra gootanii akka dhaggeeffattan isiniin jecha koorsii keenya kutaa tokkoffaa guyyaa har'aa waliitiin eegallaa. Waaqayyo hunduma keenya faanaa ta'u. Egaatii jalqaba irratti amantaa jechuun maal jechuudha jennee kana. Amantaa jechuun addunyaa guddaa mul'atuu fi hin mul'anne uumamoota hundumaa bifa dinqii fi ajaa'ibsiisaa ta'een uumee kan bituu fi kan jiraachisu gooftaan gooftotaa waaqni waaqotaa mootiin moototaa Waaqayyo jira jedhanii laphee qulqulluudhaan amanuu jechuudha. Laala amantaa jechuun isa kanadha. Waaqni waaqotaa mootiin moototaa jira jedhanii laphee qulqulluudhaan amanu. Amantaan waan abdatan dhuguma ni ta'a jedhanii fudhachuudhaan yoo ta'u waan ijaan hin argines akka waan ijaan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha jedha Phaawulos Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Fakkeenya isinii fudhadha. Nuti amma Waaqayyoon ijaan hin arginu. Waaqayyoon akka jiru immoo ni amanna. Waaqayyo jiraachuu isaa immoo karaa baay'eedhaan beekuu dandeenya. Fakkeenyaaf bubbeen yookiin qilleensi jiraachuu isaa kan beeknu gaafa inni muka raasuudha. Gaafa bubbeen waa tokko sochoosu bubbeen jira, qilleensi jira jennee qilleensi jiraachuu isaa amanna. Yoo muka hin raafne garuu bubbeen hin jiru jechuu hin dandeenyu. Yoo mallattoon agarsiisnes bubbeen hin jiru jechuu hin dandeenyu. Jira. Garuu jiraachuu isaa kan ittiin beeknudha. Kan amma dubbanne kun. Waaqayyo yoomillee jira. Kaleessas jira. Har'as jira. Burus bara baraan baroota dabarsee ni jiraata. Waaqayyo jiraachuu isaa kan ittiin beeknu immoo hojii inni raawwatuunidha. Kadhannee gaafa irraa argannu. Waammannee gaafa inni nuuf dhaga'u. Dhukkubsannee gaafa inni nu fayyisu. Rakkoo keenya itti himannee rakkoo keenya irraatii gaafa inni nu bilisoomsuu danda'u. Waaqayyoon jiraachuu isaa laphee keenya qulqulluudhaan ni amanna. Wareeggannee gaafa irraa argannu. Waan fedhii keenyaa gaafa Waaqayyoon nu guutu. Fayyaan keenya eegamee bahaaf galuun keenya, deemsi keenya, teessumni keenya hundumtuu nuuf sirratee Waaqayyoodhaan nu eeggamee jiraachuusaa Waaqayyoon jiraachuu fi tiksee gaarii ta'uusaa ni amanna. Kanaaf wanta hin mul'anne akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha kan jedhu. Ija foonii keenya kanaan Waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Ija lubbuudhaan amantaadhaan garuu Waaqayyoon arguun ni danda'ama. Museen faan amantaadhaan Waaqayyoon arganiif 570 ol jechaaf jechatti Museen Waaqayyo wajjin hin dubbateera. Akka isa arguuf illee gaafii gaafatee ture. Yeroo hanga kanaa si faana dubbadheera wajjin haasofneera.
duumessa keessan sagaleedhaan natti dubbattee gaaffii si gaafadheef deebii naa laattetta. Ija kee arguun barbaadaa jedheen. Eenyu? Museen Waaqayyoodhaan. Waaqayyo immoo Museedhaan deebisee namni ija kiyya argee na fuuldura dhaabbachuuf hin danda'u, jiraachuus hin danda'u jedhe. Mee biiftuu kana ija keedhaan osoo walirraa hin kutin gara samiitti ol ilaali gaafa jedhuun Museedhaan, Museen daqiiqaa muraasaaf biiftuu kana ija isaadhaan ilaaluu hin dandeenye. Uumama isa ta'e kana, isa Waaqayyoon uume kana ija keenyaan ol laallee yeroo dheeraa turuu kan hin dandeenye, abbaa ifaa kan ta'e, hunduma kan danda'u Waaqayyoon uumaa keenya immoo ija isaa keessa laallee dhaabbachuun hin danda'amu. Kanaafidha ija foonitiin Waaqayyoon arguun kan hin danda'amu. Ija hafuuraadhaan amantaadhaan garuu Waaqayyoon arguun ni danda'ama. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 irraa gaafa dubbistan gaafa Dabra Taaboor Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos duuka boota isaa keessaa duuka boota sadi Yohaannis, Yaaqoobii fi Yohaannisiin Phexrosin fudhatee gara tulluu Dabra Taaboor irratti ol ba'eera. Kaleessa gaafii guddaa kan gaafate osoo foon hin du'in ija kee arguun barbaada kan jechaa ture. Musee immoo du'oota keessaa warreen awwaalaman keessaa baasee waamee fidee, Eeliyaas immoo fooniin osoo jiru gara samiitti kan ol ba'e kan arrage biyya jiraattotaa keessaati Beera Hewaan bakka jedhamu yookiin biyya jiraattotaa keessaa Eeliyaasin waamee fidee ifa malakootii isaa yookiin waaqummaa isaa itti agarsiise. Yeroo kanatti Museen gaafii inni waggoota dheeraadhaaf gaafate ilaala. Ija kee arguun barbaada kan jedhe akka arguu fi Waaqayyoon itti agarsiisuudhaaf gaafa dhufu yeroo sanitti ifa malakootii isaa, ifa waaqummaa isaa gaafa itti mul'isu balaqqeessi gurguddaan ni ta'e. Duuka bu'oonnis ija isaa fuuldura dhaabbachuu dadhabanii ni kufani. Innis ifti guddaan irratti bu'ee, ifti guddaan ni calaqqeessa'e, ni balaqqeessa'edha. Kanarraa kan ka'e egaa tiksitoonni naannoo sana jiranillee horii galchuu hin dandeenye. Ifa guddaatu ta'e waan ta'eef iddoo sanatti. Iddoo biraatti garuu dukkana ture. Waaqayyoon nu bira yoo jiraate, Waaqayyoon nu wajjin jira taanan dukkanni hin jiru. Iddoo sanatti garuu ifatu ture. Duuka bu'oonnis ni kukkufani. Balaqqeessi guddaa isin balaqqeesse, ifni guddaan isin ta'e. Waaqayyo abbaan samii keessaati. Mucaan koo inni jaalladhu isa kana waan inni isin hin jedhu dhagaa jedhee dhugaa ba'e. Phexros qulqullummaa Waaqayyoo, waaqummaa Waaqayyoo argee amanee, yaa Gooftaa iddoo kana jiraachuun nuuf gaariidha. Kanaafuu godoo sadasitti ni ijaarra. Tokko siif, tokko Museedhaaf, tokko Eeliyaasiif jedhee qulqullummaa Musee fi Eeliyaasin illee ibsee mana qulqullummaa sitti ijaarra achi immoo jiraachuun nuuf gaariidha jedhee itti dubbate. Dhuguma mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa jiraachuun nuuf gaariidha. Eebba argan, fooniif dhiiga isaa fudhan, jireenya bara baraaf of qopheessin, gaabbii gal. Sila kana ta'eef mana Waaqayyoo keessa jiraachuun nama gammachiisa. Gara mana Waaqayyoo deemna gaafa naan jedhan nan gammada jedhe. Faarfannaa 122 lakkoofsa tokko irratti faarfataan Daawit. Kanaaf amantaa jechuun egaa Waaqa kana guddaa kana ulfaataa kana jira jennee kan itti amannee jiraannu ta'uusaa nuuf ibsa. Qulqulluun Phaawulos maalummaa amantaa yemmuu ibsu nuyi abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Namni waan ijaan argu ni abdataare, wanta ijaan hin argine yoo abdanne garuu obsaan ni eegganna jedhee Roomee boqonnaa 8:24 irratti dubbate. Amantaa jechuun abdiidhaan kan eeggatan. Abdiidhaan fayyine jedhe. Maaliif abdiidhaan fayyine jedhe? Waggaa 5,500 guutuu garbummaa jala ture. Ijoollee Daabiloos ture. Gooftaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos Addaamii fi ijoolleen isaa erga garbummaa jalatti kufaniin booddee waggaa 5,500 booddee yookiin guyyaa 5 walakkaa booddee dhufeen ilmoo keerraa dhaladhe si fayyisa jedhee Addaamiif waadaa gale. Addaamis abdatee abdiidhaan eeggatee Siyoolii keessaati Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni Beetlehemitti dhalatee qaraanoo irratti fannifame Siyoolii keessa warra jiran Siyoolitti bu'ee achi keessaa isaan baasu abdiidhaan eeggachuudhaan ijoolleen Addaam hundumtuu abdiidhaan gara mootummaa Waaqayyootti galan. Amantaa jechuun abdii kan of keessaa qabudha. Nuti abdiidhaan fayyinedha.
abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Namni waan ijaan arguun eeggatu waan ijaan hin argine garuu ni eegganna. Fakkeenyaaf nyaanni tokko nu fuuldura yoo kaawwamee jiraate ganaa wanta eeggannu hin jiru. Harka keenya dhiqannee nyaachuu qofa. Garuu namni tokko harka keessan dhiqadhaa nuun jedhee erga harka dhiqanneen booddee nyaanni isinii dhufaa jira eeggadhaa osoo nuun jedhee nyaanni dhufaa jiru sana nyaachuudhaaf harka keenya dhiqannee teenya eegganna. Maaliidhaan abdiidhaan ni dhufa jennee eeggannaa jechuudha. Kanaafuu amantaa jechuunis abdiidhaan fayyine waaqayyoon ni dhufa jennee eeggachaa turre. Waggaa 5,500 guutuu eegaa turre. Dhuguma akkuma eegganne immoo Kiristoos dhufee gara biyya lafaatti bu'e. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkasumatti biyya lafaa tola jaallate akkuma jedhe macaafni qulqulluun Yohaannis 3:16 irratti kan isatti amanan hundumtuu jireenya bara baraa argataniif malee abadaniif miti akkuma jedhe jireenya bara baraa argachuudhaaf mootummaa isaatti galuudhaaf mootummaa isaa dhaaluudhaaf abdiidhaan eeggachaa ture. Ammas abdiidhaan jiraan waaqayyoon dhufeera fannoo irra ooleera dhiiga isaa dhangalaasee xalayaa garbummaa keenya balleessee barbadeessee du'a keenya du'a isaatiin moo'ee ilkee du'aa cabsee gara samiitti ol ba'eera. Lammaffaas deebi'ee ni dhufa abdiidhaan eegganna. Maaliidhaaf dhufa? Firdiidhaaf dhufa. Biyya lafaa kana dabarsuu dhufa. Qulqullootaa fi cubbamoota addaan baasuudhaaf dhufa. Qulqulloota gara mirgaatti gara mootummaa isaatti cubbamoota gara bitaa gara si'ooliitti addaan baasuudhaaf. Nutis immoo abdiidhaan gaabbii gallee gaafa inni dhufutti galaa qopheeffannee irra yoo ta'e mootummaa isaa akka dhaaluu dandeenyu abdiidhaan eeggannaa jechuudha. Kanaafidha nuti abdiidhaan fayyinee abdiidhaan immoo isa eegganne kan jedhee dubbateef kanaafidha. Amantaa jechuun amanuu fi amanamuu jechuudha. Kana jechuun immoo waaqayyo amanuu isa amanne sanaaf immoo amanamuu jechuu yommuu ta'u qulqulluun Phaawuloosiin Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte akka inni du'a moo'ee ka'e immoo yoo amante jireenya bara baraa argatta jechuudhaan bu'uura amantaa keenyaa nuuf cibseera jechuudha. Roomee 10:9 irratti. Amantaa jechuun egaa amanuuf amanamuudha. Isa amanne immoo waaqayyoon amannaa waaqayyoodhaaf immoo amanamuu barbaachisa. Waaqayyoodhaaf amanamuu jechuun abboommii isaa eeguudha. Seera isaa eeguudha. Waan inni dubbate hunduma raawwachuudha. Waan inni jibbe jibbuudha. Waaqayyoon cubbuun jaallatu cubbuu jibbuudha. Waaqayyoon nu jaallata walii keenya immoo akka jaallannu barbaada. Wal jaallachuun barbaachisaadha. Abboommii isaa eeguudha. Seera 20 irratti abboommii isaa 10 barreeffame. Abboommii isaa eeguudha. Waan inni jedhe raawwachuudha. Waaqayyoon amanuu jechuun isa kana. Kanaafuu amantaa jechuun isa kana kan of keessatti qabatu bu'uura guddaa waan ta'eef amantaa jechuun jireenya bara baraadhaaf kan nama gahuu danda'u mootummaa waaqayyoo kan nama dhaalchisuu danda'u humna hafuurawaa waan ta'eef amantaadhaan cimnee dhaabbachuun barbaachisaadha. Kutaa lammaffaa barnoota keenyaa hanga walitti deebinutti nagaan tura. Share, subscribe, like gochuudhaan hin hordofaa. Wasbaata Lexaabeer.